Bakka nama akkanatti irraa fagaachuudha ka Abdii mana keessa si jiraachisan. Nuun qabdina malee maal taatisa? Tole biyya nyaatti. Maal taate? Amaatii naa yaaddeeti moo Abdallah si ergisi maa? Ani ma akka Abdallah ni ergetti maa waan meeqa si godhaa ture iyyuu garuu ani akkana maan ta'u malee si jammar. Maal si jedhe? Maal si ergame Abdallah? Siin kun islaamidiri kanarra hin jiraattu ture iyyuu akka inni naa jejetti. Maali mee natti himka. Garuu ani nama akkasii miti si jammar. Ishi hajjii wanni ija nama babaasuu fi ani caaltuu akkan gargaarre caaltuu biraa dhaabadhu naan jedheni. Bakka dhiisi kaati tidaarii namaa keessa seeneen tole. Akkam tidaarii namaa kamni jaartii miti hiikee jira sheexanni guddichi sun. Ishi inni tuma beektutti deemaa jirti miti qoy. Osuma beekutti deemaa jira wannummaan dhuftu takka hin jiru. Haga namittiin tun mana kana baatutti hin dhiisu caaltuu gargaaru. Ishi namoota shakkaa jirti kaa ishee akkam goota kaa. Eentu na shakka. Caaltuu namti ishee qarqaaruudha xaxxaaraa jirtu maal yaadeeti mucaan kuni minaam jettee sirratti si shakkaa jirti miti ishee akkam goota kaa. Ashamaar kafuni daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf taadha. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya ani baay'ee gaddeen jira dhugaa rabbii bakka waan mana kana keessatti adeemamaa jiru waan takkallee waan namatti tolu miti. Rakkoo baay'ee rakkoo cimaatu jira mana kana keessa. Maal inni rakkoon nuti jiru sun maal yoonaan jettanii waan Abdii wajjin wal qabatee jirudha. Abdii fi hajjiidha. Maalifu በጣም ትክኖ አብዲና ማመነ ከነ ቡሌ ቱረዩ ካለ መነሳት ያሪያሜ ገረ ብራ ቡሌ ማሊፉ አከምት ኔቲቲ ከነትሩ ኩቴ ማሎ ታቲ ያሲን ባስቴ ካርኩቻ ጅርቱ ዩሺ አመለ አብዲ ምትስ ጀመር ወልጀዴቱ ሺ ላላንጅሩ እንደም ከበጄኒ ከበጀዋን ዱበርቲ ዳፍ ከበጀ ከኔ waan kabajuuf dubartii waan kabajuuf ishiin tuqneeshin akka barbaadetti akka riyaashitti akka barbaadetti hojjechaanii jirtiyyuu rakkisaanii turteeyyuu garuu amma waan hundaayyuu rakkoo jiru madadaayyuu Abdii irratti murteesseet sababii keetiin mana hidhaa maaloo ta'ee asiin bahee achiin bahee jedhee waa baay'ee dubbachaa ture ajjirillee niitii sarara goree Abdiin mana isaa akka hin bulle godhee ani immoo wanti kun maaliif uumama jechuun waan Abdiin gochaafii jiru kun maaliif itti mul'achuu didee waan biraatti maaliif jijjiiruu danda'anii jarri kuni jechuun Abdiin amma barbaade yennoo jedhus bakka isaaniif yaadaa jira isaaniif waan baay'ee gochaa jira ture yeroo tokko jechuudha namaaf akka malee namaaf dhaabbachuunis gaarii miti jiddu galeessa osoo ta'e gaariidhaan jedhaanii maaliifuu namaaf dhaabbachuun gaarii osoo ta'u namni tokko dhaabbatanii fi akka malee jala deddeemaniif akka waan tuffii tokkotti fudhatu nama tuffatu surumaayyuu jechuudha maaliifuu akka inni isaan wajjin taa'aa jiru kana isa kabajuu qabu malee isarratti murteessanii waan adda addaa kana situ balleessaa qaba situ akkana nu godhee mana kana bayee cufaa dhawuu fi isa dhawuu naamni yaadanii kanattuu mana bullee ani immoo wanti kun hin ta'u akkanatti deemuu hin qabu amma ani yoo na dhagee nama dhaga'uu mitillee innis nama waamee wanti kun akkasirraatu barbaadaani waan akkanaatiin deemama taanaan akkanatti akka tazaallaquu hin dandeenyu si jammaru jechuudha. Hundumaafuu garuu amma kaameeraa koo dhokseetan maalirra jirra akkamitti us jetta dubbadhu afaan qabda waan ta'eef waan hundumaayyuu akkana jedhiti ibsi maaliif shakkamta waan ati yaannetti jedhetan Abdii gaafadha tani mas wanta jiru hundumaayyuu dhugaa dubbachuuf hajjiin Abdiidhaaf waa baay'ee bakka tonkolii malee waan gaarii yaaduuf waan isaan dubbatan takka isaanii dhagaatan jiran nan dhageessu jedhaniiti waan baay'ee haasaa jiranii rakkoo hamaa keessa jira garuu inni rakkoo kana madadaa hin beeku hundaafuu na dhageettan hima hangaduma sagantaa keenya nu hordofan afeeraa kooti. Kam olte gaatise? Galata rabbii. Ayyaa olte. Nagu. Kam? Haala buluun qilleensi isaa sitti hin tolle jechuudha. Qilleensi waan itti laa waan nyaata yoo jiraate fidimee dhafe. Waan nyaatamu dura nyaachuu kee dura waa baay'ee waan dubbannetu jira. Maal dubbattan? Waa baay'eetu jira. Maal dubbattan? Maal jechuudha? Maal dubbattanii jedhe? Jechuun bakka waan mana kana keessatti bakka waan jiru hundumaayyuu dubbachuu qabna ndee Abdii maal jechaa namichi edallee isin kaatechaadha? Maal jechuudha si jammali kana hin beektaa? No namichi isin kaatee si jiraa jirna. Kaa kun hundumtu sababii keetiin ndee hai bilbila cufiti kootu ta'a saayii seeraan. Namichi isin kaatecha moo maali? Isin kaatee? Abdii yaaduma qoy tasgabaa. No maali ana nyaata fedha maali jedhe. Nyaata miti nyaachuun maal si godhaati dura tokko mana keessatti kabajamuu qabdaati.
Qoy maal taa jirta moo ati dhoksaadhaan waan balleessitu jira moo maa afaan qabattee akkanumatti usmayettee akka barbaadan bayoo sin jedhan baa'uu oo si arrabsan us jetta maal jechuudha qoyaan maal jechuu barbaaddeete maaliif hin dubbatanne jechuun ifaan ifatti qoy amma caaltuudha akkana taatee asiin baateetti cinqamtaaf maaliif akkana taatee maaliif akkana ishii godha ajjin ishii miidhaa jira maal ishiin us shakkaa jirti ofirratti maaliif na yela kaataa maaliif akkana naaf godhan ati garuu ishiidhaaf naati ta'uu danda'a tariti maal balleessan amma kanaafuu bakka isaan jala deddeemu kanas dhaabis jammar caaltuunis taanan yaada mataashii ofaa dandeessaa jiraattu jechuun bakka rakkoo jirtu ofumaaf haa murteeffattu jaalatti wajjin jiraachaa jirti hangara maali jedhe maali silaakinoo kalee innaa agartaa akkatti hundumtuu sirratti gadi ija babaasanii hundumtuu iyyuu situ akkana godhedhee yeroo sanallee dubbattu usuma jettaati warra tokkollee hin jiru kaameraan tu jiraati gisa sana akkamtan gammadu alatu beekaa ture maal godhi ummanni waa sanii galabbaxamee dhufee maal jechuudha si jammar manaa bayii sin jechuun nuti way inni na baasee nama manguddootu wal ajjeestanii baa manaa wal tumnee jennaan addaan dhooganii waliin akkanatti hin ta'u araaramnu nuti jennaan akkanatti wannaa ta'uun qabdanii kanaafuu abdii ati amma abbaa inni jaartii ofii biraa taa'u hunaan jedhanii akkasitti na baasanii osoo ati bakka hoon jettee waan namaa keessa seenuu baate waan hundumtuu kun hin dhufu ture maal haa dhufu wanni feete maal anamma isaan sodaa fi caaltuu miskiintitti gargaaruu dida ani mee gargaarii ni miti garuu jiddu galeessa gootee gargaaruu qabda kaabbii waan yaani maal ammaa seentaa hajjii maal taa'e salaatuu fi qaba amma hidha deebisa amma boruuf iftaanuu of barbaachisaa ta'e abdallaadha kabaase si galee mi abdallaadha kabaase abdallaallee dhiisuuf hin deemuun sitti maa abdallaan illee kana beekuu qaba abdallaa ammoo dhiisu boru garuu hajjii ammoo hajjiidhaaf ani wanni eda waltumneefi wanni eda lolli kiyyaaf hajjii wanni waltumneef namitti waliin noof maal jette namittiin akka waan biraa isii godhee gootee hajjii himte akkami jaartii kiyya ana hiisiftee akkami ana jaartii kiyya irra waan akkanaa raawwattaa naan jedheeti waan abdallaatti qaqqabsiistee gara sanatti isaatti waan nannoo ittuuf hin qabdu ati maal jecha barbaada garuu bakka tokkoffaa ishimtu waan akkana kana keessa ishitti yaadduu baattu abdallaan akkamitti kana lafaa ka'ee tafalaasamee maal namni hajjii hidhaa irraa baase eenyu ni jedhe ani hiisiseemi hajjii namni hidhaa irraa baase eenyu ni abdallaadha abdallaa fi Sa'iid waasii ta'anii fi hajjii namni hidhaa irraa baase abdallaa ishi kanaafuu kaama kan rakkachaa jiru eenyu kanaafuu boolla seenanii siin jechaadha amma booda jaarsonni edaa isaan kabajee mana kanaa bakka baay'ati nageenya bu'uu jedhanii naan bahe malee amma mana kanaa ba'uu miti deeqaa takka bakka kanarraa socho'u gaafa namittiin tun sinit dubbate anatu mataa isii addaan baasa isallee taanaan isiillee taanaan abdii ati amma kan jettu ati waan ta'e rakkoo wayiin qabdaan waan imuu dadhabdee rakkoo wayiin maaluma jirti tole rakkoon maaliidha ani maaltu si beeka riyaan indee sababii keetiin nuyi hundumtuu akka barbaadetti afaan nutti banuu qaba eenyu si dubbate amma eenyutu sinif dubbate na himme yoo namni sinif dubbate naa himaa isiniin hin jenne qoy si jammaru yoo akka namni hin dubbanne maaliif si jammaru sirrumatti wanta akkanaa kun maaliif uumamaadhaan bakka wanni akkamii maaliif akkanatti ija sitti babaasee maal isaaniif naate malee mi'aati amma kana waan ati inni hajjii wanni ija nan babaasuu fi ani caaltuu akkan gargaarre caaltuu biraa dhaabadhu naan jedheni bakka dhiisi kaati tidaalii namaa keessa seeneen tole akkam tidaalii namaa kamni jaartii miti hiikee jira sheexanni guddichi sun ishini tuma beektutti deemaa jirti miti qoy osuma beekutti deemaa jira wannummaan dhufu takka hin jiru haga namittiin tun mana kanaa baatutti hin dhiisu caaltuu gargaaru ishini musi shakkaa jirti kaa ishee akkam goota kaa eentu na shakka caaltuu namti ishii qarqaaruudha xaxxaaraa jirtu maal yaadeeti mucaan kuni minaam jettee sirratti si shakkaa jirti miti ishee akkam goota kaa akee godhu caaltuun na shakkitee akkana olii gootu fiigaartii malee waan godhutu jira mee maal gootu caaltuun durumaa amalli si akkas waan wajjattuu fi waan gootu waan dhiistuun beektu si galee ammoo yaadoo yaaddi ammoo tana jijjiirratti yaada si bakka nama akkanaatirraa fagaachuudha kaabdii mana keetu si jiraachisan eenyuun qabdina malee maal taatisa toora biyyeen nyaatti maal taate amaati naa yaaddeeti moo abdalla si ergisi maa ani ma akka abdallaan ergeetti maa waan meeqa si godhaa tureyyuu garuu ani akkana maan ta'u malee si jammar maal siin jedhe maal si ergame abdallaa siin kun islaamidirii kanarra hin jiraattu tureyyuu akka inni naa jejetti maali mee natti himka garuu nama akkasii miti si jammar ishi maal si godhe natti mee maal godhi birrii meeqan sanu birrii meeqa laal birrii meeqan tumani jaan arguu hin barbaadu jedhee dhiise hinde maal siin jedhe ani nama akkasii maaramanii toote silaa waan meeqan si godhaa ture si maal birrii maal godhe abdii maal sitti mari'ama hinde
Waanna tuutu godhe itoo waan sana sirratti ennoo raawwadhe heen rakkoo tureeyyu garuu nama akkasii miti hin godhu malee ana waan akkasii kan maali silaa maali natti himi marra gootaati sarraa ammaati kan kana qoqqoruu dhiisiti ammoo kan waan akkanaa chiggirii kana keessa of baasisin jechaa jedhan oo baaste of chiggirii kana keessa akkami of baasamee bakka dhiisini ajiraatan hinde isaantu caaltuu isaan jirre ka daa'ima jalaa fudhatanii yani daa'ima jalaa fuudhee caaltuu ilmoo isaatii of fudhatis maasi galchisi hinde anjadhisee laaluu qaba akka ta'e bakka waan dandeesse amma dandeessu tokkorra lamaa sadi qarqaarte sigaa baqqachaa hinde erga namni baratee namni kun anaaf jedhee erga yaanne akkam goota kaashi dirqamaan immoo hinde ho'o maal godha nama gaaddisee maal godha ani qaatimti godhe fayyaa qabdaa garuu ani tokko minaa dabda miskiinti tanatu garaana nyaate maal miskiina bakka miskiina ergata taate namni waan namni jedhuun dhaga'uu qabdi namni kun maaliif akkana naan jedhee hinde maaliif na cinaa dhaabbateetti si yaaduu qabdi ture garuu ishiin immoo galabbaxxee si waan biraatti si yaaddee ganaa immoo naan galle garuu waan dubbiin keessa Ani sejamar somana kana bakka arguma waan akkana kana eegaltanii manni kun salaamee argatee hin beeku sejamar iyyuu hinde yoom nagaa argannee beekna sejamar maal godhare yani yaa ki amma booda yoo mucaan kun maqaa keessan isin dhae gaaddisee laal isin namittiin isaa suni halkanii guyyaa haga hajjiin hidhame koottu na tumnaan jettee asin mana kana isii ofii akka dhiiraatiin na tumaa turte haantumee ana hidhaana seensuudha amma tillee kennite ka shakka si gooti gizee tokko an nanna dandaqaniiti amma fuulatti kenne fuulatti kennu baatte akka barbaadde maal fuulatti kenne waliin dubbadhu ekko isin maal feeti an isii haadhawu feeti yoo isii dhae anatu hidham isin sababana raafeeti an kana akka anajji akka ancaal no isin akka ancaaltuun gargaareef akkana taati faradhu akka ancaaltuun gargaareef akkana innaa isin ka bakka sana akka barbaadde qoy sanastee caaltuunis haa taatu niitiin tunis haa taatu ajiris taanan ofiif jiraatan malee siif jiraatanii kanaafuu dhiisi bakka hinde akka barbaadanaa ta'an oo dandeesse rabbi kadhadhuuf bakka nagaa buusiif jedhin erga jidduu seentee isaan siif hin taane akkam goota gaashii moo erga qayyman mal nagarchaan garuu akka barbaadan sitti haa taphatan ani maafan dubbaddaa sijjammar maafan sitti karakkaraan hinde ani yeroo tokko mee ofumaan taazabaayyuu maaltu nagarchaan hinde yaada keeta akka barbaadde si haa godhan hinde ammaal godhette waan san mari'achaa jiran hin beektaati ani beeku waan si gochuuf yaadaa jiran hin beektaati ani waan ani dhageenne ciitii beektu yoo jiraate naa hin gaaddisee icciteen jiru bakka asuma bakka si balleessuudhaaf yaadaa jiran bakka inni ajiristaanaan bakka inni rakkoo narraa qaba jedhees yennoo jechaa jira ishiinis immoo anaaf na'ee miti waan biraa yaaddisammuu ishii keessatti waan hin taane yaadaa jirti bakka namni si tolaa jiru hin jiru jechuudha wanti kun itoo ishiin illee lakki anaaf dhaabbachaa jiraatu ta'e jettee waan tokkodha innis ishiinis akkam goota gaashii silaa sun maraattuun duraanuu hundumaafuu tolaa hin jirtu hai nani maal lagalcha yalla galatoo tana amma galatoo ta'i wanni nyaatan jira won jiru abdii yamir naarsaa jirtan baay'ee naarsaa jirtan anna jibbisisee jira wanta akkanaa kun ishi tamaam amma mee maal godhaan mootiin na rakkisee bara bakka sirreessi waan sirraa'uu qabu maa sirreessa mootiin hin booda wakiin mana kanaa baana bakka لا ديس كلاس بايناتي ما باهي mana maal isaan maal jedhaa jiran waan kana birrii keetiin jiraachaa jirtaa miti si laachaan jiran si obaasaan jiran si uffisaan jiran bakka dhiisin isaan hinde tamam kan jiraattu mana kee kan waan barbaadde gootuun birrii keetiin waan ta'eef maaliif akka barbaadan si yaajaju isaan si jammaru ishi mu'attii tan akkam goona caaltu matane waaqa kadhadhuuf bakka waan qallaalee daa'ima si yoo amma bar daa'ima tu jalaaba inni ajjeesaa qoy akiinuu inni ajjeesu miti ilmoosaa bakka oo guddatte haadha koo jechuun shinnaafu bakka mucoonis taanaan hinde waa'u ilmoosaatti cakkanee waan biraa waan godhuun hinde inni ilmoosaa feenaan irraa fudhatee haa fudhatu kaa bakka hinde maal gochuu qabdaati hayi yalla ishi galata amma nyaanni hin jiramu hin jiru ha nyaata maasifan dheessa garuu dura waan akkanaa kana sirreessi jedhiti qaalii galii hundumaa na sirreessaa waan nagarchine keessa hin seenuu jedhi gizee tokko hundee waan maa garte keessa hin seenuu yalla illaalama hin seenuu illaalama miti waan sana bakka argixanyaa ta'iti asee abdii maal ta'aa jirta illaala laalee siima ani sinimmaa gizee tokko mee ani yamir haadha sabbuntuu bira bakka deemuu fedheen ture ani bakka waan makana jibbee jechuudha hundumaayyuu amma chaachaan jiraan hayi sababbi makanaafan yaade si jammaan mana kanaa amma nyaanni keellee si yaa hafuuti ati nagaan ture namni tokko garuu mana kana keessa namitti hajjiillee ta'e ija badduudhaan isin laalee jennaan naa bilbile ana akkana akka taatuuf miti abdii akka sirraa tufin yaada keetan maal lagalcheen
Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya akkuma agartan kinoo baay'ee dubbadhee jira baay'een timee jira yoo dhuguma galee fi jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf caaltuu jibbee miti dhugaa rabbii baay'ee tokkoon ishii jaaladha baay'ee tokkoon ishii kabaja obboleettii kiyya dubartiin jedhamte hundumtuyyuu obboleettii tiyyaanaaf jechuudha. Ani baay'ee tokko bootaa guddaan ishii biraa qaba. Naa garuu maayinni as biratti maaltu na aarsee aaneen etuma ishii cinaa dhaabbachaa jiru waan biraa waan hin taane irratti yaadaa jirti. Hundumtuyyuu bakka waan hamaatti jalaa fudhachaa jiru waan ta'eef ammallee taanaan abdii fi hajjiin kalee eda waan waltumaa akkasitti jedhanii namni sun hundumtu jigee dhufuusaati maali rakkoo biraatu jira waa baay'eetu jira jechuudha. Waan nullee hin beekne waa baay'eetu jira sijjammaru jechuudha. Kanaafuu wanti kun abdii irratti maaliif murteessan hundumtu kan jedhu sanan aaree dubbadhee malee caaltuu jibbee miti daawwatataa fi hordoftoota keenyaan nagaan tura. Ciao.